Fooyya'insi dinagdee goorota samee oomishaa fi oomishtummaa industirii guddisuun cinatti guddina hunda hammate mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa ba'aa jira jedhame. Mootummaa waggoota daranitti damee manufaaktcharingii cimsuun bu'aa damee industirii irraa argamu guddisuu fi hojjetaa tureera jedhan ministeera industirii obbo Malaakoo Allabal. Imaammati fooyya'insi dinagdee goorota samee damee guddina oomisha industirii daldalaa fi investimentii carraa guddaa uumuu limaniiru. Rakkoo oomisha industirii keessatti mudatu furuu fi fooyya'insi dinagdee biyya keessaa fooyyessuu fi karoora waggaa 10 qophaa'u addeessaniiru. Itoophiyaa oomishaalee gabaa alaa fi dhiyeessuuf carraa uumamuu ka'ima obbo Malaakoon oomishaalee alaa galchuu caalaa gara alaatti erguun salphataa jiraachuu dubbataniiru. እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት በነበረን አጠቃላይ ሁኔታ ኢትዮጵያ ተዘግታ ነበር የቆየችው ብንል ማጋነን አይሆንም። Itoophiyaan gama oomisha indastiriitiin cufamtee turte jechuun ni danda'ama. Imaammanni ture carraa dorgommiif kan mijateen turre. Wantoota salphaa asumatti oomishuu dandeenyu qaalii taasisaa turreerra. Kanaan dura oomisha gara alaatti erguun baay'ee ulfaataa ture. Amma garuu kuni baay'ee salphaa ta'eera. Erga fooyya'insi dinagdee goroo taasifamee asii oomishaalee biyya keessaa fi carraa guddaan banameera. Fooyya'insa dinagdee goroo taasifamee sababeeffatuun industiriiwwan cufamanii turan banamuun dandeettii oomishtummaa isaanii akka guddisan taasifamuu lihimuun gabaa alaa fi oomishaalee garagaraa dhiyeessuun sharafa alaa argataa jiraachuu ministeerichi ibsaniiru. Oomishaalee alaarraa galan biyya keessatti oomishuun gabaa biyya keessaa guddisaa jira jedhan. Imaammanni taasifamee oomishaalee industirii fi haala mijataa uumuu fi damee manufaaktcharingii damee dhuunfaatti akka hoogganamu taasisuu himuun eega fooyya'insi dinagdee goroo taasifamee ji'oottan 3 daranitti oomisha biyya alaarraa galaa ture ka biyya keessaatiin bakka buusuun galiin doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 10 argamsiisuun ministeera industirii Malaakoo Allabal addeessaniiru. የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ከጀመረ 4 ወር 5 ወር እየሆነው ነው። Fooyya'insi dinagdee goroo erga taasifamee ji'oota 4 hin caalle keessatti damee manufaaktcharingii keessatti jijjiiramni mul'ataa jiru. Kanaanis kanaan dura kan ture caalaa fooyya'insi olaanaa ji'oota kana keessatti oomisha biyya keessatti oomishamanii gara alaatti erguun galiin doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 16 argameera. Kun ammoo carraa hojii uumuu fi dinagdee biyyaa dammaqsuu keessatti shoora olaanaa baateera. Pireezidaantiin Baankii Misooma Itoophiyaa Dr. Imabeet Mellesee hundeeffame baankicha waggoota baay'ee lakkoofsisullee sababa rakkoon garagaraa isa mudatee fi akka barbaadametti guddatuu dhabeera jedhanii eega jijjiirama waggootan daraniitii asii oomishaalee industirii birrii biliyoona 92 ol damee dhuunfaa fi tumsii taasifameera jedhan. ለኔ የአንድ ኢንዱስትሪ ሀብት የኢንዱስትሪ ባለቤቱ ሀብት ነው ብያል ብቻ ስለማልል ሁሉ ጊዜ Anaaf qabeenyi industirii tokko kan abbaa qabeenyichaa qofa miti. Mootummaan damee kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu irratti kan argamuuf biyyi kan guddattu karaa damee kanaatiinidha. Sababa kanaafidha baankonni kan damee kanaaf dursa kennaniif. Maallaqi kenname yoo yeroon hin deebine rakkoo guddaa nutti ta'aa tureera.